Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya. Ani Abdurrazaaq Kadir sabqunnamtii boordii waldaa Sikkoo Mandoo akkasumas obbo Barakaa Turaa barreessaa boordii Sikkoo Mandoo guyyaa har'aa wanta asitti argamneef haala yeroo irratti ibsa ejjennoo waldaa Sikkoo Mandoo ibsuudhaafi ibsa kanas akka armaan gadiitti dhiheessina. Guyyaan ammajjii 29 bara 2020 waajjira muummicha ministeera Itiyoophiyaatiif waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif Finfinnee ibsa ejjennoo waldaa Sikkoo Mandoo haala yeroo Itiyoophiyaa irratti. Waldaan Sikkoo Mandoo erga hundeeffame irraa kaasee hojiilee hawaasummaa garagaraa biyya keessaa fi biyya alaatti hojjechaa jiraachuun isaa ni yaadatama. Waldaan Sikkoo Mandoo yeroo ummata Oromoo irratti mootummaan agaazii qawwee hidhachiisee rifaatuu tokko maletti tarkaanfii gara jabummaa fudhatu irraa kaasee saba ofii gargaaruun isaa beekamaadha. Haaluma kanaan Oromoota godinaalee hunda keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaanii fi rakkachaa turan cinaa dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu hunda godhuun ni yaadatama. Yeroo ammaa immoo haala waraana mootummaa biyya bulchaa jiruun ilmaan Oromoo godinoota dhiha Oromiyaa fi godina Gujii keessatti ajjeechaan hidhaa fi dararaan kan hin jedhamne akka irra gahaa jiru miidiyaaleen garagaraa fi dhaabbileen mirga dhala namaa gabaasaa jiru. Ummanni naannichaas iyyannaa nuuf dirmadhaa akka turan ni beekama. Kanumarraa ka'uun boordiin waldaa Sikkoo Mandoo haala biyya keenyaa yeroo dheeraaf hordofaa tureera. Haa ta'u malee wanti torbaan dabre mul'ate hedduu kan nama gaddisiisuu fi cal'isanii kan bira hin dabarre akka ta'e marii bal'aa amajjii 27 bara 2020 godheen booda ibsa ejjennoo qabxiilee 6 of keessaa qabu akka armaan gadiitti baasee jira. Tokkoffaa mootummaan biyya bulchaa jiru waraana uummata nagaa qe'ee isaa irratti fixaa badii malee hidhaaf dararaa jiru hatattamaan akka dhaabsisu cimsinee gaafanna. Lammaffaa Itoophiyaan muuxannoo waggoota 5 dabran irraa waraanaan biyya bulchuun balaa malee bu'aa kan qabne waanuma biyya sanitti ta'een arginee jira. Kanaafuu hatattamaan naannawa waraanaan bulchaa jirtan keessaa waraana yookaan komaan poostii akka baastan ni gaafanna. Sadaffaa mootummaan uummata sababa kanaan buqqa'ee fi buqqa'aa jiru hatattamaan akka qe'ee isaanitti deebisee dhaabuu fi nagaa isaanii eeguu ni gaafanna. Afraffaa rakkoon qaamni hidhate naannicha keessatti geessaa jira jedhamee wanti shakkame yoo jiraate mootummaan maanguddoo naannichaa waliin ta'ee fala barbaaduu malee waraanaan uummata nagaa doorsisuun mootummaa biyya bulchuurraan eegamu. Kanaaf mootummaan hatattamaan mariidhaan rakkina kan akka hiiku gaafanna. Shanaffaa mootummaan yeroo kanatti biyya tasgabbeessee filannoo as deemuuf dirree dimokiraasii bal'isee yeroo filannoof qophaayu malee yeroo uummata isaa waraanaan bulchuu fi naannoo isaa irraa buqqisuu miti. Kanaafuu mootummaan hatattamaan rakkoo kana keessaa biyya akka baasu ni gaafanna. Jahaffaa ummanni Oromiyaa biyyoota garagaraa keessa faca'ee jiru ummata keessan dhiya Oromiyaa fi godina Gujiitti rakkataa jiran bira akka dhaabbattan akkasumas sagalee akka taataniif cimsinee isin gaafanna. Walumaa galatti mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa ummata isaanii bulchaa jiran hunda ija tokkoon ilaaluun rakkinoota biyya san keessatti babalataa jiruuf falli marii qofa waan ta'eef osoo bultanii hin oolle rakkoo ummata keenyaa furuuf abbootii gadaa, hayyoota amantaa, paartilee siyaasaaf ummata naannichaa waliin taatanii yeroo gabaabaa keessatti fala akka itti gootanii fi dhiiga ummata nagaa dhangala'aa jiru akka oolchitan cimsinee isin gaafanna. Waldaa Sikkoo Mandoo, St. Paul, Minnesota.